bilbila keenyarraa qabnu kontaaktii irraa eegalee jechuudha. Meseejii ta'uu danda'a, kooloogii kana ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma ammoo footoo, viidiyoo, dokumentii garaagaraa PDF ta'e waan bilbila keenyarra jiru kamiyyuu jechuudha. Akka inni hin bannetti ol kaawwachuun akka danda'amu ni beektan yoo ta'e waliin tura. Jalqaba irratti as seenuu qabdan seettingii keessa seenne ishii tana jechuudha. Asitti akkaawuntii keessan yoo kan Google hin banatin taate jalqaba imeelii Google banachuudha kan isin qabdanii. Ergasii boodatti asitti sign in jedha bakka amma maqaan kee jiru kanatti jechuudha. Amma sheelii bakka jirtu kana sign in jenne keessanii sign in gootanii Samsung account irra dibaaftan. Ergasii boodatti iddoo kanatti jechuudha. Account and backup kan jedhu kana yeroo tuqxan asitti backup data jaa jechuudha. Backup data kana yeroo tuqxan wantoota update isiniif ta'an yookaan ammoo wantoota ol isiniif kaa'usan isiniif fida. Fakkeenyaaf koolloog jaa, message, contacts saved on phone. Contact bilbila keessanii kan qofoo ammoo foonii bilbila keessanii save ta'e qofa jechuudha. Warra siimirra jiru laallatu calendar jaa, settingii, home screen. Jarreen kanneen maal godha update godhan wootan ol isinii baasa jechuudha. Garuu ammoo kan lammaffaa ammoo footoo yookaan ammoo viidiyoo, dokumentii biraadha jechuudha. PDF ta'uu danda'a. Isaan saniin ammoo eessanii ol baafanna drive kan jedhamu kana asitti jechuudha. Appii drive jedhamu kana bilbila keessan irratti ni buufata yookaan hin jiraanne ta'e yeroo drive keessa seentanitti keessaa seenne isinitti agarsiisu asitti mallattoon ta'uu ni jira jechuudha. Kunniin amma faayiloota nani duraan ol baasedha jechuudha. Iddoo kana yeroo tuqxan maal jedha Google Slide jaa, Google Sheet, Google Doc, Scan, Upload jaa. Foldarii ijaartanii foldaraan galchuu barbaadan foldara kan jiru kana tuqxanii upload kana yeroo tuqe wantoota upload barbaadan jechuudha. My faayila keessa seentanii yoo barbaadan viidiyoo yoo barbaadan ammoo suuraa ta'uu danda'a, dokumentii bilbila keessanii ta'uu danda'a jechuudha. Gabaabumattis waan bilbila keessan irra jiru san ol kaawwachuu ni dandeessanii jechuudha. Iddoo kana keessatti daily lesson plan kan jedhu kana ol kaawwuu barbaadas tuqe dan gaafan jedhu faayila san maal godha jechuudha. Asitti kinoo lakkaawaa jira jechuudha. Ol baasee jira jechuudha. Ergasii boodatti faayilli kuni imeelii keessan paaspoortii isaan dagannee taanaan idimee yookaan ammoo hama feetimaan tura si jalaa baduu hin danda'u jechuudha. Egaa viidiyoon kun baay'ee barbaachisaadha. Yoo ammoo chaanaala keenyaaf haaraa taate subscribe godhi. Viidiyoon kun ammoo nama fayyada waan ta'eef share gochuudhaan nama hedduu biraan gahaa. Galatoomaa nagaan jiraadha. Yeroo itti aanutti ammoo akkaataa ittiin faayilota kanneen argan eessa argannee buufanna kontaaktii ta'uu danda'a. Restoor akkaataa itti kunuunsa agarsiisa jechuudha. Gabaabumatti nagaan